Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanaala keenyaa baga nagaan jiraatanii daataa gaa yookaan waayifaa bilbila takka irraa gara bilbila biraatti haala isin dabarsuu dandeessan sin agarsiisa. Bilbila daataa yookaan intarneetii qabu irraa gara bilbila isa daataa hin qabne yookaan waayifaa ofirraa hin qabneetti haala kamiin haala isin namaa dabarsuu dandeessan. Nam takka gaa bilbila isaa intarneetii hin qabu yoo ta'e kan keessan intarneetii yoo qabu yookaan immoo intarneetii fayyadamaa jirtu yoo ta'e haala kamiin akka isin daataa sheer namaa gochuu dandeessan yookaan immoo waayifii namaa sheer gochuu namaa dabarsuu dandeessan sin agarsiisa jechuudha. Namoota isin bira jiran yookaan godinyaa keessaniif bilbila waayifaa yookaan daataa hin qabneef haala kamiin haala isin daataadhaa fi waayifaa takkaan namaaf dabarsuu dandeessan waliin haa ilaallu sin jira. Haala kamiin haala isin dabarsuu dandeessan sin agarsiisa. Gaa chaanaalii yuutuubii keenyaa namoonni hin beekne jiraattan gaa chaanaalii anko kana akkasuma subscribe godhaa sin jira. Namoonni subscribe hin godhi yoo jiraattan subscribe godhaa. Viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuqaa chaanaala kana eegan viidiyoo maxxansuu dhiise tureera akkasuma viidiyoo bareedaa irra jira. Chaanaalii kana chaanaalii lammaffaadha. Chaanaalii koo lammaffaati. Kanaafuu asirratti viidiyoo hedduu qaatan maxxansuu dhiise Hussein HD'dha maqaan chaanaalii kooti. Kanaafuu chaanaalii kana subscribe godhaa sin jira. Viidiyoo kana yeroo dhaggeeffatan namoota hedduu bira akka ga'uuf like share godhaa sin viidiyoo bareedaa jala argachuu dandeessu. Chaanaalii kana jira jechuudha. Chaanaala kana subscribe godhaa achi kaadhaa sin jira. Kanaaf gara barnootaa yeroon isin oofu bilbila keessa irraa daataa namaa dabarsuudhaaf awwala keessan gochuu qabdan bilbila keessan gada xaa'uudhaan gubbaa kana irraa eega gada xooftanii asirratti mobile hotstoppiin kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Mobile hotstoppii kana eega bantanii karaa kan isin bantanu bilbila keessan irraa yoo kan isin bantanu jechuudha. Daataa kana namaa dabarsuudhaaf jechuudha. Kana eega bantanii kaatanii bilbila sana irra deemuudhaan bilbila namni abbicha dabarsuu fi barbaadan sana dhaquudhaan bilbila abbicha waayifaa itti dabarsuu fi barbaadan sana oon gootu jechuudha asirratti. Eega haala kanaan oon gootanii bakka waayifaa kana gadi qabdanii maqaa bilbila keessanii fidee baasaa jechuudha. Maqaa bilbila kan keessanii fidee isinii baasaa irra gaxxuquudhaan bakka kanatti paaswordii barreessitu paaswordii waayifaa keessanii yookaan immoo daataatti fayyadamaa jirtanu asirratti barreessitu jechuudha. Paaswordii kana eessarraa akka argachuu dandeessan asirraa okee walakkaatiin bahuudhaan bakka kana kunuun ni jira paaswordii kan jedhe kaa dhuftaniituma bilbila sana irratti barreessitu jechuudha. Bilbila sana irratti yeroo isin barreessitan konneekti ta'a haala kanaan konneekti gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Bilbila sana irratti fidanii paaswordii sana ni barreessitu asirratti eega barreessitanii konneekti isin jedha konneekti gootanii duraan daataa hin qabne sana daataa haala kanaan hojjechuu dandeessan jedha. Namootaaf daataa dabarsuu barbaadan haala kanaan kan isin daataa dabarsuu dandeessanu. Kanaaf bilbila daataa hin qabne takkatti haala kanaan kan isin daataa konneekti gootanii daataa itti fayyadamuu dandeessan. Bilbila lama yoo qabaattanii bilbila keessan irraa jechuudha. Bilbila lama qabaattan bilbila takkatti intarneetii yookaan daataa haala kanaan dabarsuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Namoonni hin beekne yoo jiraattan haala kanaan itti fayyadamaa daataa bilbila takkarraa gara bilbila biraatti dabarsuudhaaf haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa namoonni hin beekne yoo jiraattan haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoo laayikii godhaa. Namni subscribe hin godhin subscribe godhaa. Kana malee gaafiin waan isin galuu yoo jiraate komentii viidiyoo jalatti na barreessaa isin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf share godhaa.